Cila khaysan bareechuu dhufne hirmaannee gamanaaf gamaanii guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaanii horaa buula wajjin jiraadha isinin argatin hamaanii alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani Bismillah eegaluun amala dubbif yaaroon ol kaa'u lafa jirkaa dubbiti yaa banachuuf furtuu qulfitan duraan cufa alhamdulillahi galanni rabbiin khiyyaa isaatti hafa salli rabbi khoo ala nabii namuhaa jannu meedaddafa durattuu durinaaf hubadha keeysattuu barguyyaan arrafa khoflaatiin saseeqaa dubbadha qalbiirraa gammachuu nasluufa obboleeysi khoo jaalalleessa waan fuudhee fullisaa nattifa baga gammaddannuuf gammada Daiman saatiif Ustaz Mustafa baga gammaddannuuf gammada Daiman saatiif Ustaz Mustafa jaalaltii diiniin ijaaramte isiidhaatan jiruu ibsitu jaarmeyaa fakkii gaarii qabu tan jaalallee waliif obsitu warra wal argachuun guuttatu fadhii waan lubbuunsaa hawwitu wal argachuu qofaa kaayyoonii wanti birhumaattiin fakkaatu guyyaan jaalalaa miidheeffame kan jarrii wal arguuf dheebotu hayyamaa rabbiitiin fudhate mana isaaniitti wal galfatu jaalalaa shakkiin jidduun jirre warra lubburraa wal jaalatu dandamaa walirraa hin cinne kan guyyuu arkee wal daawwatu dandamaa walirraa hin cinne kan guyyuu arkee wal daawwatu koriidarri jalaala dhufe singiloonni karaarra maqaa harka qalleeyyi jaalalaatiin baana hirribarraa dammaqaa misoomni jaalalaa haa cimu daddafaa warra soddaa dhaqaa tanarra komentiin barbaannu isinirraan qeeballu qeeqaa zamanaa fedhinnaan guutame meeshaan sammuu dhalootaa jeeqaa sababaa jaalalaatiin dhabaa jirra bar namoonni waa meeqaa xurii qalbiisaa booreessite akkamiin kophaaf irra dhiqaa saniif takkitti fi fuudhanii qalbii ofii duroomsuun haqaa saniif takkitti fi fuudhanii qalbii ofii duroomsuun haqaa Cila khaysan bareechuu dhufne hirmaannee gamanaaf gamaanii guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaanii horaa buula wajjin jiraadha isinin argatin hamaanii alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani Mustafaan shamarree dinbeeytu onneesaa keeysaa gaafatame iddoo isinitti argamtu barbaaduuf ol ka'ee dirqame sababni hawwisaa dhugoomsuuf dhimmi kun bar itti yaadame barbaacha isi faana dhawee nama kan jaallatu qunname namni qalbii isaatiif dawaa kan inni jaallatu argame birillee diiniina shagamte tannamusni isi eegame pirimeer liigii jaalalaasaan injifaachuun waancaa kenname hireen teeysan dhugaan bareedde yaa'annaan waligaan naqame hireen teeysan dhugaan bareedde yaa'annaan waligaan naqame jireenyi dhaloota lammaffaa fakkaatu as boodaan eegala bilisaa uumaan irruun qabne
ربين كنفي والجاللا مصطفى خب ما شودي بهودان قبر ما سجلا فتنا جاللا سنخان دبري فود بريد تلا أستاذ مصطفى من نوري درانو برسسك أخفلا بشاشة تبجي سانما نما نيارن همان نفولا جالل ساوجي والأرقى الراجن نوس ما شاء الله قمتشون دان ديدين هردفا جرادا قنما بقلقلا قمتشون دان ديدين هردفا جرادا قنما بقلقلا يا ربي مسرو تكينيا ولي في الدنوف قمتشيسي مصطفى كما آملك تساني تخوكو فالشيسي ilmaan haadhaaf abbaan racaalu isaan jidduun fargamsiisi fuulduree isaanii bareechi wallabbii isaanii dhaabamsiisi yaa boodiirti tulluu madhiiraa tan lubbuun jirtu haadha jalaa fuutee kan wajjin hin guddisiin qindii taasifattu meelaalaa tan saatiif itti ilaalu namuu kun hundi sababa jalala isaatu bakka warra bu'ee eeggatee tola itti oola isaatu bakka warra bu'ee eeggatee tola itti oola cidha keeysan bareechuu dhufne hirmaannee gamanaaf gamaanii guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaanii horaa buula wajjin jiraadha isinin argatin hamaanii alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani sababa bal'ina farrisi warri maana keeti jabeeysi haala gaarummaa fi jaalalaan barakaa fidi argamsiisi suura jaalala madaalamaa abbaa maana keetii nyaachisi walirraa fageenyaa waloomaaf qophummaa jidduutti garsiisi rooba jaalala gannu baasee dhageenyee bar isaa didichuu faana isaa yoo laallu Mustafaan yaadannee Leiman saa jaalachuu hirmaannaa dheyne haa jannuuni ee rabbiin wajjisin haa bulchuu dabalaa keeysan isin wajjin hirmaannee as dhufne qoddachuuf dabalaa keeysan isin wajjin hirmaannee as dhufne qoddachuuf galaana jaalala maddesaa waliin baanadhaa isillachuu eegaltan jireenyaa lammaffaa khawwalin naqattan gammachuu sababa khubummaa khaleetiif yoo qabaattanis wal qaanfachuu arrabooda walii falaalii sodaan hin jirtu wal dhungachuu Ustaaz Mustafaan kee kitaaba qofaa miti tanaas ni beekaa barsiisaa jaalala dhugaatii asiinis naaf hubadhu sheekaa kallattii jaalalaa sirritti akkaataa deemsa si akeekaa jecha haadha manaa buharsuu isarraa dhageessaa sesseeqaa jecha haadha manaa buharsuu isarraa dhageessaa sesseeqaa jaalalaa ganamaan bareeddee diiniin qajeelte daandii sirrii gammachuu malee cinqiin qabdu jalqabarraa ilaa xumurrii ummata muslimaa hundaafuu isin haa ta'uuti amiirrii jaalalaa teessan gajjabeessaa akka toluuf keessan fuuldurrii baganuuf gammaddaani alfaa mabruuk baarakallahu lakumaa jiruun keessanas boodan tolaa Mustafaan sodaatina humaa akka Khadijaadhaa fi Nabii akka Aliyyidhaa Faatumaa jannatul firdaus waliin dhaqaa
ولين تولا جنة خاتمة جنة الفردوس ولين سينا ولين تولا جنة خاتمة كوريدر رجال لا دوفي سنجلوني خرار مكا harka kallee jaalalaatiin baana hirri barraa dammaqaa misoomni jaalalaa haa cimu daddafaa warra sooddaa dhaqaa tanarra koomentiin barbaannu isinirraan qeeballu qeeqaa tanarra koomentiin barbaannu isinirraan qeeballu qeeqaa cidha keeysan bareechuu dhufne hirmaanne gamanaaf gamaanii guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaanii horaa buula wajjin jiraadha isinin argatin hamaanii alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani